Biyya kootii waraabbachaa jira. Bishaan biyya kootii har'a laga bu'ee jira. Siniin jedha. Tole maamiltoota koo nagaa isiniif haa ta'u. Warri tolaaf jaalala keessanii na jajjabeessitanii, warri tolaaf jaalala keessanii daqiiqaa sekendii argattanitti dhuftanii maatii naatatan guddaa eebbifama. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Hunda keessanuu kan biyya alaa kan biyya keessa kan dadhabdanii yeroo hundumaa waan kana namaaf deebisanii subscribe nama gochuun barreeffama sana keessa eenyu akka namaa barreesse barbaadanii argachuun iyyuu guddaa tokko. Kana hunda yoo kasin godhe immoo jaalala Oromummaati guddaa eebbifamaa isiniin jedha. Har'a warri kushiinaa galtanii mataa hooqqattan maal silaa aramni nyaattee hin quuftu maalitti kenni nama ganamattanii jira. Waan hojjetta wallaaltanii mataa hooqqattan akka koo gaafa jalqabaa jechuudha. Koottaa toftaaniin jira. Kuni baankeekii jedhamudha. Kuni kibis kamiiraadha. Shaayillee qopheessee jira. Asitti kibis kamiiraa sanitti qopheessuudhaaf jedheera. As keessa hunqulaaliin hin jirti. Egaa gudii ganama kana waan ajaa'iba sargiidhuma jettu jechuudha. Na waliin tura. As keessatti shaayii reemboo, shaayii haliibii sana haliibii reemboo irraa danfisaa fi kibis kamiiraa akkatti diddiirsine hojjenna jechuudha. Mallee shaayii biraa danfisaa. Shaayittiin immoo zinjibila irra danfiti jechuudha. Amma immoo bireestii ajaa'ibaa kanatti hawwatii fuulii isa dhawwaxadheetanii
asitti immoo paankeekii nan tolcha isiniin jedhee ture isaan tolcha jedhee tana dhufee jechuudha. Ditanya jasa kana jechuudha. Tole maal irraa bukeessite warri jettanii gaafisanii ta'uu danda'a. Unqulaalii lamaa fi irshoo fi kamiraa bichaan fayyadame galgala bukeesse jechuudha. Firiijii keessa kaa'ee badaa ala tursiifne jechuudha. Saniin booda paankeekii tokko tokko isaa hin gaggaragala akkana nama qixxaa yookiin wanni tolchutti kan garagalchan jira jechuudha. Ani garuu garagalchu yeroo jalqabaaf kana yaale dura irdiinaan tolchaa ture jechuudha. Bicaa yoo turellee rakkoo qabanni jechuudha. Amma sa'aatii 3 taa'u kun garuu istiin ayyaala yeroo jalqabaaf hin tolchee jechuudha. Irdii malee aannan illee itti nadhe jechuudha. Paakii baawudarii fi kamiiraadha. Aannanitti immoo yoo aannan itti nadhee waan nyaate wanni dabalatee jechuudha. Kurkum yookiin irdii dabalatee foolii biraa kennuu danda'a. Nyaatatti simi'aawu jechuudha. Isa kana inni ilaalame walumaan. Kinoo jechuudha. Obboleeyyan keenya warri dhiiraa warri biyya ambaa jirtan tolfachuu hin dandeessu haala salphaadhaan jechuudha. Akka maal nyaannattanii yaaddofne haala salphaadhaan luqeetiidhaa fi kamiiraa fi paakii baawudariidha walitti mattanii haala ajaa'ibsiisaa ta'een tolfattanii sinillee nyaachuu hin dandeessu. Ergaa kootii sinin jedha qashtiiwwan koo. Kinoo haala ajaa'ibaatiin biddeen ajaa'ibaa tolchee isiniin jedha jaalatamoota keenya.